Oduu Cabsaa hayyuu dureen abaa'oo jaal Daawud Ibsaa har'a mana isaaniitti ugguramaniiru. Ibsi haala yeroo irratti abaa'oodhaan kennamaa jirus humna waraanaatiin dhorkamee jira. Daawwattoota keenya bal'een oduu kanaa akka taanu kanatti dhiyaata. Isin immoo chaanelii keenya kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Humni waraana mootummaa mana jireenyaa hayyuu duree abaa'oo jaal Daawud Ibsaa seenuun hayyuu duree abaa'oo jaal Daawud Ibsaaf namoota isa biratti argaman hedduu ukkaamsee jira. Haalichi akkas ture. Hayyuu dureen abaa'oo haala yeroo ammaa biyya keenya keessatti ta'aa jiruu fi dhaabbanni isaanii maal irra akka jiru irratti ibsa kennaa turan. Ibsa kallattiin osoo kennaa jiranii humni waraanaa mootummaa gabroonfataa kun itti marsuudhaan isaanii fi namoota ibsicha dhaggeeffataa jiran hugguru. Haaluma kanaan ibsi isaan kennaa jiran addaan citee namoonni achitti argamanis hayyuu dureen abaa'oo jaal Daawud Ibsaas ukkaanfamanii jiru. Wanti nama ajaa'ibu mootummaan kun hamma yoomitti qawweedhaan biyya kana nan bulchadhee yaadaa jira. Amma yoomitti humnaan uummata gadi qabee gabroomsee bulchuu danda'a. Isaaf hin galle malee mootummaan kun mataadhaan gadi garagaree deemaa jira jechaadha. Humnaan namoota aktivistoota namoota bebbeekamoo isa morman yookiin immoo isa falman gara mana hidhaatti galchee jira. Namoota kaan immoo ukkaamsuudhaan akka hin dubbanne mirga isaanii akka hin gaafanne gochaa jira. Kun amma yoomitti akka ta'u nama dhiba. Kanarraaf qabannee namni kana fakkaataa fuuldurattis wantoonni haaraa yeroo argamanitti dabnee yuutuubii kanarratti isin maxxansina. Isin immoo yuutuubii keenya subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Galatooma baay'ee isin jaalanna.